Urumbaawwan dantaa sababa folorsiin gurgurtanii jechuudha. Keessaa shamarran gadi yaatanii hobobsitan gootawwan. Maali kun yeroo ajandaa akka argattan malee dhugaa sabaa isinitti mul'atu miti. Rakkinni saba keessanii, miidhamuun saba keessanii, duuti saba keessanii, buqqa'uun saba keessanii gaafa ajandaa qofa. Ajandaan dhumannaan alaabaa saba keessanii lafa gootanii sirba qabsoos lafa gootanii waan biraatti dachaatu jechuudha. Xurumbaa. Mee akkuma har'a ajandaa argattanii as gadi yaatanii jechuudha. Beenxinis, ortodoksiinis, musliimnis gabbaatanii sirbitan kana yeroo biraas quuqama qabaadha. Sirbuu qofti iyyuu qofti bu'aan qabu beektu miti. Dantaa saba ofii waan sabni ofii keessa jiru iyyaafachuun, waan gandi ofii keessa jiru iyyaafachuun, waan maatiin ollaan maatii keessanii keessa jiru iyyaafachuun dantaa saba ofiiti. Quuqama takka kan hin qabne har'a iyyitee miidiyaa irraa foloorsii kee guddifachuuf shunkurtii ija dibattee gabbaatee boossee maal jettee jechuudha. Boruu hin dagatta taanaan gatiin qabu. Warri har'a ba'ee sirratti sirbe kuni warra dantaa saba isaanii kabachiisanii siyyuu si garboomsanii lafateeyyuu weeraranii sirraa fudhatanii jechuudha. Har'a magaalaan Oromootti xiqqooniyyuu beeksisni baay'een afaan Amaaraatiin jira. Hoteelli baay'een afaan Amaaraatiin jira. Kiliinikni baay'een afaan Amaaraatiin jira. Nama akkaatti si weeraree siyaasni ta'e ganaa jilbaan deemaa jirtu ati gabbaatee caffartee booqistee Finfinneen ta'atta. Finfinneen ta'eeti afuuftu. Afaan Oromoo dubbata achi keessatti. Hoteela afaan Oromoo meeqatu achi keessa jira? Kiliinika afaan Oromoo meeqatu achi keessa jira? Daandumti ittiin irra deemamu kun meeqatu afaan Oromootiin mogga'ee jira? Xurumbaa. Maaltu girrisa maladeen gabbaatanii girristan ta'ee tokkotti quba hudduu siin kaa'ee jechuudha warra Itoophiyaa.